Tole galatoma kanat aanse faru alaba Oromoo faarfannu ijoolleen dhageessisa sirnaan isaan wajjin hirmaannaa ilma tokko lama sadi. Alaba Oromoo ibsituu dukkana guyyaa si dhaabbannee garbummaa raawwanna. Alaba Oromoo ibsituu dukkana guyyaa si dhaabbannee garbummaa raawwanna. Ilmaan saba keenyaa bakkuma jiranii gasii dhaabuuf jecha. addunyaatitti Oromoon guyyaa goototaa kabajattee oolti. Nuti akka Oslotti guyyaa goototaa kabajaatti jirra. Guyyaa irratti namoota haasaa gaggeessan keessaa obbo Jireenyaan nama tokkodha. Obbo Jireenyaa wajjin gaaffiif deebii gaggeessuun akka nu caqastan isin gaafanna. Galatooma. Mee obbo Jireenyaa goota jechuun maal jechuudha? Goota jechuun akka nam tokkotti yookiin dhalootaatti nama saba isaatiif hadoodee saba kana saba cunqursaa irra jiru saba isaa cunqursaa sana keessaa baasuudhaaf saba isaa ijaaree gurmeessee falmee irra injifannoodhaan namni gahu goota jedhama jechuudha. Gooti adeemsa keessatti wareegamuu ni danda'a. Adeemsa keessatti injifannoodhaan gahuu ni danda'a jechuudha. Kun jechuun gootni tokko ayyaana otoo laallatiin ejjennaa isaa otoo hin daddaaqin ejjennaa tokkoon saba tokko hiriirse biyya ijaare yookiin
biyyasaa dantaa sabasaa kabachiifate tikfate goota sabaa goota biyyaa jedhama jechuudha. Mee yeroo baay'ee Oromoo keessatti goonni kafaarsamu eega du'ee booda yeroo baay'ee namni lubbuun jiru goota jechuu miti moo maaliif jedhamu maaliif ta'u? Namni lubbuun jiru goota ta'uu danda'a. Namni lubbuun jiru ka goota ta'u gaafa akeeka lafa kaawwate sana galmaan gahe. Akeekittee sana yoo galmaan hin gahe adeemsa irra jira jechuudha. Injifannoo sana fiduun barbaachistuudha jechuudha. Adeemsa sana keessatti namni gidduu sanatti falmaa amantii sana qabate akeeka sana qabate wareegamillee gootadha jechuudha. Kanaaf nama lubbuudhaan jiru ka agartee raga injifannoodhaan nama hin geenye kaasuun tarii gaaf tokko otoo injifannoon sun hin argamin yoo harka kennate seenaan isaa hin dhumanne jechuudha. Kanaaf akkatti goota jennutu kan nuti goonu warra amantaa sanaan akeeka sanaan dhugaatti amananii wareegaman goota. Warra adeemsa sana keessa jiran amma keessa jiranitti gootota. Gaafa galmaan gahan immoo gootummaan isaanii sun ni mirkanoofte jechuudha. Mee saba tokko keessatti keessumaa saba gabrummaa jedhamu keessatti gootni yeroo hundumaa barbaachisaadha. Kanaaf nuti sabi Oromoo waggaa 100 gabrummaa keessa ture malee gabrummaa itti fufaatu jira. Kana akkamittiin goota uumanna? Goota akkamittiin uumamuu danda'a saba keenya keessatti? Gooti ka uumamu adeemsa qabsoo keessatti uumama. Gooti ka uumamu adeemsa qabsoo kana keessatti hirmaachuutiin uumama jechuudha. Gooti ka uumamu yoo haala harrooftu tokko saba tokko irratti geesse wanti itti isaan arge hadoode saba isaaf yaade dhimma saba isaaf dhiphate rakkoo saba isaa bare hubate ofitti sabboone rakkoo sana furuudhaaf of dura tarkaanfate akeekittii sana bakkaan gahuudhaaf gaafa ka'e gootummaa dhimma gootummaa hojjechuudha eegale jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Goota horuudhaaf jalqaba rakkoo saba keenya irra gahu wal barsiisuu barbaachisuudha. Itti aansee qabsoo kana keessatti nama hirmaachisu barbaachisuudha. Gabartee nam tokko otoo dirree waraanaatti bobbaasin gootummaa isaa arguu hin dandeessu. Nam tokko otoo gartee hojii tokkotti bobbaasin ammam akka hojii sanatti namni sun jabaa ta'e arguu hin dandeessu jechuudha. Hirmaannaan gartee akeeka. Hirmaannaan eenyummaa ofii kabachiifachuu. Hirmaannaan biyya abbaa ofii mirkaneeffachuu. Hirmaannaan Oromoon akka Oromootti jiraachuu sana dhimma eenyummaa isaa sana tikfachuudha keessatti namuu hirmaate adeemsa sana keessa qorame gooti bahuu ni danda'a jechuudha. Garuu adeemsa kana keessatti otoo hin qoramin otoo hin shaakalin namni si ta'ee akka dhalootaatti gooti dhalachuudhaa hin danda'u jechuudha. Maddisaa rakkoo sana hubachuu. Edda rakkoo sana hubatanii keessatti hirmaachuu. Keessatti waan ati argamsiiste, injifannoo ati argamsiiste, ati mul'iste, bu'aa ati buuste sanatu goota si godhaa jechuudha. Otoo hin mamin, otoo hin shakkin, akeeka keessana nama fudhachiiste, amansiiste, waliin hiriirsite, humna taate, gaafa diina cabsite, waa tokko injifatte gootadha jechuudha. Mee gaafumatti jedhaa asuma ibsiteeraa gaafa tokko asuma si gaafadha. Namoonni akka dhuunfaatti keessumaa barattoota laaluu keessa mirga gaafatanii ajjeefamanis ni jiru. Oromummaa gootummaadhaan dhaabatanii isaan akkamittiin ilaalamu? Isaanillee goota maalii akeeka qabu mirga isaanii gaafatanii dhimma mirga isaanii irratti of duuba hin deebine
qalama qabatanii nama rasaasa qabatee isaan falmu lakkii kun mirga kooti jedhanii nama gaafatanii akeeka isaanii sanaaf wareegamanii goota isaan qofaa miti namni mana hidhaa keessa taa'e otoo reebamu akeeka isaa qabate lakkii maalitti sin jettan kun sirrii miti akkasin barbaadanitti TV keessanitti bahee naasawu dantaan saba kooti tikfamuudhaa qaba namni jedhee falme gootadha. Dhumarratti gaafa gootota guyyaa gootota kabajaa irraa faarsaatu jira gootota keenya. Haga gaafummaati hafeetti akkuma jennetti goota haaraa barbaadna gootota saba keenya keessatti uumamuu qaba. Kanaaf abdii barii dargaggoota ta'aniif gootota kan kaleessaarraa maal barachuu qabu jette dhaamsa dabarsitu dhumarratti yoo qabaatte naannatti. Dhaamsin ani dabarsu goototi kana dura darban biyya nu ijaaru Oromiyaa irratti mirga gaafannu sana nu yayyabanii darban Oromiyaan gaafa daangaa ishee sarbame gadaatiin wal ijaaranii yayyabamanii daangaa Oromiyaa deebisan fakkeenya keenya bu'uura gootummaa keenyaati jechuudha. Biyya akka qaban, eenyummaa akka qaban, afaan akka qaban, akka aadaa qaban nu tolchanii jiran jechuudha. Eenyummaan sun akkuma waliin jira. Qaamni kamuu ka eenyummaa keenya kana nurraa sarbuudhaaf tattaafatu dura dhaabbatamuu qaba. Waan aalle sana itti fufuu danda'uudhaa qaba jechuudha. Dhimmoota gartee daangaa keenya sharafu, afaan keenya sharafu, amantaa keenya sharafu hunda tikfachuun nu barbaachisa jechuudha. Dargaggoon waan isaan gochuudhaa qaban sanyii nyaachuun qabu. Maal jechuudha sanyii nyaachuun qaban jechuudha? Gartee abbootiin waan nuu facaasanii sanyii nuu kaa'an. Sanyiin kun aadaa ta'uu, afaan ta'uu, biyya ta'uu hubachuu danda'uudha qaba. Yoo wanta sana ofirraa dabarsinee kennine, mirga keenya dabarsinee kennine, sanyii isaan nuu kaa'anidha nyaanne waan ta'eef namni sanyii nyaate waan facaafatu hin qabu, hin agaban, hin beelaa, waan gurguratu hin qabu, hin hiyyooma, hin badaa jechuudha. Kanaaf dhalooti dhufu sanyii nyaachuu qabu. Sanyii isaa sana facaafate, horate, bal'ifate, gabbifate, eenyummaa isaa tikfachuu, biyya isaa irratti abbaa ta'uu, aadaa isaa fi akka Oromootti waan qabu tokkoomee jabeeffate hojjechuu sana keessa goota ta'ee baha, hooggana ta'ee baha jechuudha. Amma gartee kana keessatti hin hirmaanetti garuu goota ta'uu mala. Maal jechuudha? Gooti ni dhalataa jedheera adeemsa keessa dhalataa jechuudha. Kun seenaa ta'a. Seenaa hojjechuun barbaachisaadha. Seenaa hojjechuun barbaachisaadha jechuun dhaloota seenaa hojjettu bara baraan ni yaadata. Silallee kaaseeraa wanti namni kaase namni seenaa qaba. Lama dhalate takkaa du'a. Lama dhalate jechuun takka akka namaatti gaafa dhalate. Lama gaafa waan ka'eef sanaaf wareegame yookiin bakkaan gahe sana dhalate. Maqaan isaa kaatee dachee kanarratti hafa jechuudha. Bara baraan dhaloonni duubaa dhufu isa yaadata jechuudha. Lama dhalate takkaa du'a. Namni saba isaaf hin hojjenne takkaa dhalateeti lama du'a. Ani dhalate akka namaatti dhalate. Ammoo lama du'e. Akka foon isaa gaafa duute lubbuun isaa keessaa ba'e du'e. Kalammataa gaafa du'ennu irraanfatame dagatame. Yoommoo nyaapaaf hojjetame saba isaatti hojjete. Saba isaatti deebi'ee saba isaa nyaate sanyii nyaate immoo akka biraatti maqaan isaa kaa'e inni illee dhulluba caalu jechuudha. Hammeenyaan kaa'e maqaan isaa jechuudha. Kanaaf dhaloonni ammaa kun
seenaa hojjechuu qaba. Sanyii nyaachuun qabu kan jedhu dhaamsa. Gaafiif deebii kan wajjin gooti kanaan galatoomii anis dargaggootaaf dabaletan seenaa hojjechuu qabna, lama dhalachuu qabna, lama du'uu hin qabnu jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa Ebilii 15 guyyaa gootota Oromoo ta'ee kabajamee akka inni ol beekamaadha. Kana giddu galeessa godhachuudhaan mata duree goon eenyu jedhuun dargaggoota waliin marii gochuuf deemna. Nu wajjin turtii gaarii. Kabajamtoota dargaggoota keenyaa waamicha keenya kabajanii waan argamtaniif galatoomaa isiniin jedha. Mee maqaa keessan barsiisuudhaan eegallaa sirraa jalqabu. Sagantaan Oro TV carraa naannoo kennuu isaatiif duraan dursee guddaan galateeffadha. Maqaan koo Itaanaa Guuttataa jedhama. Bakki ani jiraadhu biyya Noorweetti. Anis qaama marii kanaa ta'uu kootti baay'een gammada. Galatoomaan isiniin jedha. Kan nuti taanse maqaan koo immoo Tsaggaa'ee Haayiluun jedhama. Anis biyya Noorwee kana keessa jiraadha. Atis nuursi. Anis waan guyyaa guututaa kanarratti waan yaada kennuu fi naaf yeroo keessaniif galatoomaa jedha. Duraan dursee maqaan kiyya Ibraahim Maammaa jedhama. Biyya Noorwee keessa jiraadha. Galatooma mee Itaanaarraan jalqaba. Goota jechuun maal jechuudha siif? Goota jechuun akka waliigalaatti dubbachuu hin danda'amu. Akka naannootti akka waan irratti wareegamtu irratti hundooftee goota jechuun anaaf waan itti amane waan kaayyoo godhatee ka'e ganama hamma lubbuu isaa wareegutti amanamummaadhaan kan itti waamamu yoo ta'e inni kanaaf goota. Ayyee Tsaggaa'een akkamitti ilaaltan goota yaadee Gaariidha. Goota anaa fi akkaataan goota isa jedhu itti ilaalu agartee nama lubbuusaa waansaa dabarsee kaayyoo saba isaatii jecha kenne jechuun nama saba isaa durse mataa isaa otoo hin taane nama warra kaan dursee jaalalaanis ta'uu danda'a lubbuu isaallee dabarsee kennuudhaaf qophaa'umsaanis kennuudhaanis ta'uu danda'a. Nama mataa isaa dhiisee garuu warra kaan saba isaa of caalchisee tajaajile hamma lubbuu isaa kennuutti dabarsee kenne inni gootan jedha. Gaarii. Ilaalchi nama adda adda ta'uu danda'a kanarratti. Kanaaf mee Ibraahim atoo maal jetta? Anaaf goota jechuun akka saba keenyatti yoo fudhadhe akka yookiin akka Oromootti yoo ilaale nama aadaa seenaa saba isaa eegsisuuf mirga saba isaa eegsisuuf akka dhuunfattis haa ta'u akka jaarmayaatti ijaaramee haga kaayyoon saba isaa sun bakkaan gahutti fedhii isaa hunda dura fedhii saba isaa aansee lubbuu isaa dura lubbuu saba isaa dura lubbuu fi aansee hanga yookiin wareegamutti haga yookiin kaayyoon sun galma geettutti cichee itti fufee anaaf gootaadha. Gaarii. Mee gaaffii gosa lammaffaatti kan deebi'a. Gaaffiin kun lammaffaa mee ibsaa laafan dhiyeessaa. Ulaagaa namni tokko goota jechisiisu maal faati? Namni tokko goota jedhamuuf ulaagaa maalii guutuu qaba? Kun gaaffii gaariidha. Gooti callumadhee ofiisaatiin goota ta'uu danda'u akkuma kamiyyuu ulaagaa mataa danda'e qaba. Ulaagaan iddoo kanatti dubbachuu danda'u dhugaadhumatti ulaagaa guutummaadha jedhee fudhachuu hin danda'u garuu amma tokko keessaa dubbachuun yaala. Akkuma jalqaba dubbachuu yaale gooti tokko kaayyoo ofiisaatii qabateeti kan inni qabu. Kaayyoo inni qabatee qabu kuni kaayyoo waliigalaa. Fakkeenyaaf guyyaa gootummaa kana laalchisneeti kan dubbachaa jirru waan ta'eef Oromummaaniif Oromoon kaayyoo isa guddaa ta'e qabatee ka'uu ka'e. Haga dhumaatti garaagarummaa amantii, garaagarummaa naannoo, garaagarummaa qomoo jedheetu adda hin baasin hamma dhumaatti kan itti wareegamee adeemu kun anaaf ulaagaa tokkodha. Lammaffaan bu'aa ofiisaa duwwaatti kan hin hirkanne. Yoo
wanti lubbuu isaa balleessu jiraate kaayyoo ishee gannamaa sanaaf jecha lubbuu isaa dhabuudhaaf illee ofiisaa kan wareegu ulaagaa jedhee fudhadhaa. Sadaffaa lama kan dhalate bal'inaan kaleessa dubbatamee ture. Tokko dhalachuu hin hafu hundumti keenya dhalanna. Lammata immoo deebi'ee kan dhalatu kaayyoo isa ka'ee sanaaf gaafa du'e ilmaan Oromoo biratti gooti kan lama ta'ee irratti argama. Kanaaf goota kanatti kan fudhadha. Ulaagaan gootaa keessumatti naannoo irratti kan hin hundoofne, amantii irratti kan hin hundoofne, gootummaan isaa kaayyoo Oromummaa isaatiif Oromoo irratti hundaa'ee kan wareegamu ulaagaan kun ulaagaa guddaadha jedhee fudhadha. Kanneen biroos jiraachuu danda'u. Mee kanarratti waan itti dabalatan qabdu? Asirratti waan tokkoon dabaluu barbaada. Gooftaan asirratti ibsaniiru. Ulaagaan goota jechisiisu tokko itti dabaluudhaan anaan ibsuu barbaadu. Ulaagaa goota tokkorraa eeggamu maalinni waan isa mudatuun kaayyoo jalqabeerraa duubatti deebi'uu dhiisuun ulaagaa goota tokkorraa eeggamu maal jechuudha? Haalaan hundaa'uu yookaan immoo waan isa mudateen rakkoo irra ga'een daangeffamee duubatti deebi'uu dhiisuun waan dura sirriidha ka'eef hamma galmaan ga'utti rakkoon jirus, kufuun jirus, ka'uun jirus, moo'uun jirus, moo'amuun jirus murteeffatee hamma dhumaattan deema jedhee deemuun ulaagaa goota jechisiisu keessaa isa tokko jedheen yaada kanumatti dabaluu barbaada. Hayyee gaaffii isa lammaffaattan deebi'a inni garuma Tsaggaayettan deebi'a. Namni saba tokkoof akka gootaatti ilaalamu. Saba biraatti immoo akka diinaatti yeroo inni itti abaaramu mul'ata. Mee kana akkamitti ilaaltate? Gaaffii gaariidha. Gaaffii ulfaataadhas. Garuu gootummaan fakkeenyaaf waan siyaasaa keessatti yookaan qabsoo keessatti yeroo laallu gootni achi keessatti dhalate jennaan. Akka saba Oromootti yoo laallame fakkeenyaaf sabni Oromoo gabroome jennaan sabni Oromoo bittaa kolonii jalatti kufeennaan fincilee mirgaaf ka'e jechuudha. Gaaffii mirgaa qabatee ka'e. Kanaaf goonni saba Oromoo keessaa yaa'an kun hundi isaanii gaaffii mirgaa saba Oromoo qabatanii eenyu irratti ka'anii eenyu irratti duulan yoo jennee ilaalle gabroonfataa irratti duulan. Kanaafuu falmiin yookaan qabsoon hin jiru gabroonfataa fi isa gabrummaa jalatti kufe gidduutti waan jiruufu goonni gabroonfataa ta'e isa gabroonfatameef goota miti jechuudha. Goonni inni gabroonfatame keessaa ka'e immoo isa gabroonfateef goota miti jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma hundumti keenya iyyuu hubannu Minilik isa lammaffaa ilaaluu hin dandeenya. Impaayera Itoophiyaa jedhamtu keessatti gareen namni kuni goota keenya jedhanii ibsanii kabajii adda addaa laachuu fi fedhii qabanis godhanis hin jiru. Gara biraan immoo saba Oromoo dabalatee waan namni kun irraan ga'een kan ka'eef gootuma isaan goota saba kanaa ta'uu sirumayyuu hin danda'u. Kanaafuu yeroo hundayyuu hubatamaadha. Humna lamaan gidduutti waan ta'uufuu qabsoon lolli gootummaa gaafatu hundumtuu humna lamaan gidduutti waan ta'uufuu goonni Oromoo warra kaaniif diina ta'uu mala. Goonni warra kaanis Oromoodhaaf diina ta'uu mala. Kanaafuu goonni Oromoo saba Oromootiif dhaabbate, mirga Oromootiif dhaabbate. Kanaafuu warra kaaniif akka diinaatti ibsamuu danda'a. Yaada gaariidha. Yaada Miniilikiin kaasteetu jirta. Minilik akka gootaatti faarfamaa jira yeroo gidduutti. Nuti immoo nuuf goota miti. Nuuf diina keenyadha saba keenya jechaatu jirra. Isaan immoo dabaltanii gootadha. Akka biyyaatti isiniif gootadha. Yaada jedhuudhaan isaan kaasan. Kanaaf eenyutu dogoggora jechuudha.
Kana kam bilaan qabraa. Akka dogongoratitti kalaalamu tokko yeroo Minilik uummata Oromoo sirna nafxanyaa irraa kaasuuf kan lolaa ture. Sirna nafxanyaa kan dhufee lafa isaanii qabate. Sirna nafxanyaa san keessa sabi yookiin gosi fayyadamee jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo kaafne yeroo san uummata Oromoo irratti afaan fi aadaa isaa irratti cunqursaa ture. Uummati afaan fi aadaan isaa sun akka uummata Oromoo irratti kaahamu godhame sun ammoo isaaniif akka faayidaati waan ta'eef isaaniif sirni suniin akka isaan fayyadetti. Tokko lammeessitoo Oromiyaan badhaatu waan taateef uummati suniin babal'ifatee Oromiyaatti galuu isaaniitiin tokkummaa biyya sanii wanni isaan barbaadaniif faayidaa uummata Oromootii fi osoo hin taane faayidaa isaan Oromiyaa irraa argataniif waan ta'eef uummati Oromoo ammoo seenaa isaa, aadaa isaa, afaan isaa kabade san lafa isaa kasaamamu, qabeenya isaa kasaamamu kana ofirraa dhoowwuuf waan ta'eef ka dogongore uummata sirna sanirraa fayyadamaa ture san malee uummata Oromoo haqa fiitiif falmatee sirna san ofirraa kaasa osoo hin ta'in uummata sirna sanirraa nu fayyadamaa turre jedhee yaadu sanidha ka dogongore anaaf. Kanaaf nuuf diina keenyadha. Nuti gosa biraa qabnaa jechaa jirra jechuudha. Gaaffii sattaanutti deebi'a. Amma guyyaa eebila 15 guyyaa goototaa kabajaatu jira. Maayini sababaan guyyaa kanatti kabajamu? Ibrahim, sababaan guyyaa goototaa eebila 15 kabajamu maali sababaan isaa? Yaa eebili 15 sababaan isaa adda bilisummaa Oromoo bara 1979 fi bara 1980 keessa biyya keessatti mootummaan Dargii akka malee dadhabsiisee ture waraana rabbanii. Yeroo kana adda bilisummaa Oromoo keessattuu Oromiyaa naannoo Harargee, Baalee fi Arsii keessa kan socho'an cimuudhaan mo'atanii turanii waraana Dargii irratti injifannoo adda addaa galmeessanii turanii. Injifannoo kana ammoo gara jaarmayaatitti dabarsuuf uummata bal'aa keessatti injifannoo kana gara jaarmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo argate kan gara jaarmayaatitti deebisuuf adda hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan biyya keessa jiraatanii fi kan biyya alaa marii godhatanii marii kanarratti hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan biyya alaa jiraatan mootummaa Somaaliitti waliin galuudhaan Maqaadishootti akka ofiisiin adda bilisummaa Oromoo banamu godhanii. Kanaafi waan jaarmayaa kana mari'achuuf akka hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan biyya keessa jiran namni 10 gara Maqaadishoo deemu godhame. Osoo amnarra jiranii gara Maqaadishoo deemuuf sababa kanaan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan biyya keessaa itti aanuuf dura taa'aa isaaniitti illee dabalatee namni 10 gammoojjii Ogaaden keessatti bakka Shimmigaa jedhamutti harka shiftaa Somaalee galanii yeroo galan kana guyyaa baay'eedhaaf rakkinni adda addaa wayaa isaanii irraa baasanii tumuudhaan rakkinni adda addaa irra erga geessaniin booda dhumarratti hooggantoota kana addaan fo'uudhaaf namni Islaama taatan garana bahaa, namni Kiristaana taatan garana bahaa jechuudhaan warra Islaamaa kana dhiisanii warra Kiristaanaa ajjeesuudhaaf jechuudha isaan. Kanarratti hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kaayoon isaan kalee bahaniif amantiin addaa wal qooduu waan hin ta'iniif kaayoo isaanii san qabatanii nuti addaan hin baanu yoo nu ajjeestan walumarra nu ajjeesaa akka jedhuun kudhanaanuu bakka takkatti eebila 15 bara 1980 dhumatanii guyyaan kun sanumaan kabajamuu jalqabe achi booda jechuudha. Seenaa ajaa'ibaati. Kanarraa waan hedduutu baratama jedhee yaadamee yaada
yoo qabaatan kuni fakkeenya guddaa kan ta'udha keessumaa dargaggootaaf namoota amma jiruuf. Mee kanarraa maal barachuu qaba dargaggoonni jettu mee? Dhugaamatti seenaa ta'een dabarre kun dhiigni yeroo sana gootota warra namoota Quraanii kanaan dhangala'e laphee ilmaan Oromoo hundumaa irratti dhangala'e duratti coccobaa jira jedheen fudhadhaan. Rakkinni amma uumamaa jiru inni guddaan qabsoo keessattis haa ta'u walii wajjin jiraachuu keessattis haa ta'u waa'ee walii galanii tokko ta'anii harka wal qabatanii socho'uu irratti gaaffii guddaadha kan jiru. Dhaloota durii irraa maal barraa yoo jennu akka dhaloota ammaatti dhaloota ammaa kuni dhaloota guddatanii dhaloota modernaayizii yookaan immoo 21st century jennee ofii keenya fudhannee waa'ee ofii keenya haasaa jirra. Galagallee yeroo ilaallu garuu namoota warra yeroo sana waan sana godhanii darban sana jecha sana kaayyoo sana yeroo ilaallu garuu dhaloota ammaa keessaa argachuun baay'ee nama rakkisa. Baay'ee qaroomnu iyyuu adeemnu iyyuu teknooloojiin jiraatu iyyuu globalization jennee dhaloonni kun akka naannoo tokkotti wal ilaalu iyyuu malee kaayyoo yeroo sana jiruu fi hamilee sochii yeroo sana jiru deemnee argachuu hin dandeenyu. Waan isaan kaanii darbanii seenaa ilmaan Oromoo keessatti seenaa guddaadha. Akka namootaatti lubbuu isaanii oolfachuu danda'u. Warri musliima ta'an gara tokkotti deemanii warri kiristaanaa ta'an gara tokkotti yoo deebi'anii musliima ofiin jedhanii ooluu danda'u. Jarreen gootonni jaalan kurnan lubbuun isaanii wareegame kun. Kaayyoon isaanii garuu sana miti. Kaayyoo kana eeguuf jecha. Har'a immoo seenaan guddaan kun nutti darbee nuun ba'aa guddaa goonee baadhannee dhaloota dhufutti dabarsuudhaaf jecha waan isaan ka'anii deeman kuni awwaalchi kun keessatti awwaalamee jiraachaa. Kanaaf kun seenaa guddaadha dhaloota ammaa kanaa. Seenaa kana salphaatti kan ilaalu miti. Kanaaf seenaa guddaadha kan nuyi barannee dabarre. Tokko ta'uun kaayyoo isa guddaa qabannee deemuun eessa yoo jiraatu akka kanatti dhaabachuun erga guddaadha seenaan dubbatame keessa. Gaariidha. Agarsiisa ta'u malee namoota sana qofa otoo hin ta'in eegasii booda waliin isaa duras kan jiran gootota hundaa walitti qabneetu guyyaa kana itti yaadannu natti fakkaata yaa. Mee gaaffii koo isatti amtiin sagaayitti deebi'a. Yeroo baay'ee nama du'an qofaadha akka gootaatti kan faarfamu. Namni lubbuun jiru gootan ta'u. Achirratti kanaaf xiqqoo rakkoo hubannaa qabna jedheen yaada yeroo tokko tokko akkuma ati jettee dhuguma goota erganni du'ee seenaansaa ka'aa haasa'amaa waa'eensaa sirbamaa waa'eensaa sun garuu gaariidhuma jennee otoo jirru garuu goota gaafa du'e duwwaa faarsuun gootaaf gaafa du'e duwwaa sirbuu calqabuuni anaaf dadhabbiidha jedheen fudhadha. Maaliifuu gootni gaafuma gootummaa isaa agarsiisuu calqabu suni jalqabee goota akkasittan fudhadha. Gaafuma gootummaa isaa saba isaatii kaayyoo dhaabbateef suni gootummaa isaa agarsiisuu calqabu qabee gootuma gaafasuma sun. Lubbuun itti jiru goota ta'uu danda'a jechaaf ta'e jechuudha. Akkasan jechaa. Kanaaf namoonni immoo maal jedhamtu jiru namni tokko kaayyoo isaa osoo bakkaan hin ga'iin kaayyoo dhaabateef sana faallaasaa hojjechuu danda'a. Kaayyoo sana garuu danda'a. Kanaaf haga lubbuun jirutti yoo kaayyoo isaa bakkaan ga'e malee goota jedhamuu hin qabu. Namoonni jedhan jiru. Isaaniif immoo deebii maal qabdare? Isaaniif deebii ani qabu. Goota gaafuma gootummaa isaa agarsiisuu calqabe suni jalqabnee jajuu qabnaa, faarsuu qabnaa, gootummaan isaayyuu hin dabala hamilee kenninaaf yeroon jedhu gaafa garuu goonni sun kaayyoo isaarraa maqee karaarraa deebi'ee argame gootummaa isaa jigseera jechuudha. Ani isaaniif deebiin ani qabu gaafa inni akkas godhe sun goonni sun gaafuma karaarraa maqee gootummaa isaa jigse suni
qeequu dandeenyaan jedhe. Akkuma yeroo inni gootummaa agarsiisaa jiru sun jajuu dandeenye faarfanne suni qeeqamus qaba. Gaafa sun irraa deebinaan immoo qeequus qabna. Kanaafuu hamma du'aatti ennee keenyee isa booddee jajuu yookaan immoo isa booddee dhiisuu innis hin deemsisu jedhee yaadaan. Yaada maalii qabdee biraa? Yaa akkuma jedhamee wanta lama jira amma. Tokko kaayoo ganama baheef kaayoo ganamaa kan saba isaa san bakkaan ga'uudha osoo lubbuun jiru. Lama ammoo haala kamiiniyyuu kaayoo sanarra lubbuun isaa galaafatamtee dabruudha. Osoma kaayoo irra jiru yookiin kaayoo galma gahaa yookiin isatti osuma kaayoo irra jiru biraa darba jechuudha. Kanaan ala bahee garuu kaayoo kalee baheef san faallaa yoo deeme gootummaa isaa san seenaa isaa san balleesse jechuudha. Namoota amma goota turanii eegasii booda kaayyoo sanas bakkaan hin geenye dalagaa gootummaa isaanii dhaabanii ni jiru. Lubbuunis ni jiru namoonni kun. Isaan akkamittiin ilaalamu? Isaan akkamittiin ilaalamu? Isaan kun akkamii har'a qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti osoo sochirra hin jirre yoo lubbuun jiraatan garuu kaayyochaaf faallaa yoo hin ta'in kan kunin moor bahuu qabaniif moor bahanii seenan irraa baratamuu qabu. Yaadatamuu qabu. Yaadatamuu qabu, seenan irraa baratamuu qaba. Dhaqanii seenaa irraa baratamuu qaban jedhu. Ani lachumatti gabaabaadha kan koo. Gootummaan maal akka ta'e beeku jarri yoo irraa maqan. Gootummaa keessatti akkaataa itti ilaallu ulaagaa ittiin ilaallu qabna jala kana. Hiiki gooti qabus, hiiki gootummaan qabus qabna beekna. Yoo kana keessa jiru ta'e nuuf yeroo hundumaa yoo goota. Yoo keessaa ba'an immoo gootummaa keessaa akka ba'aa jiran iyyuu wanti kaa'uu jira fuuldura bira waan ta'eef gootummaadhaan jiru sanaan gooti nuuf maal akka ta'e akka wal dubbachuu yaalledha. Gootummaa kana keessaa irra ba'an hin taanaan immoo isumatu isaan baasee jira jedhee yaadamu kan hundaan. Yaada gaariidha. Mee akkasuma qabsiisiiti. Gootota keenya maqaa fi hojii isaanii waliin galmaamee tarreeffamee wanta dhalootatti darbu hin jiru abeeronatti. Akkasumatti maqaa isaanii faarsuudhaan kan darbe eenyu akka ta'an dhalooti haaraan dhufu beekuu qaba. Kana gochuuf maaltu ta'uu qaba jetta? Kun baay'ee gaaffii gaariidha. Gaaffii bu'uuraa. Rakkoon nuni akka ilmaan Oromootti qabnullee seenaa ilmaan Oromoo irraa kaanee wanti nuun qabnu qabmaadha. Yeroo dheeraadhaaf nuni seenaan keenya kan itti obaalamaa ture. Kan nuti jirullee kanaaf iyyuu dhaloonni amma nuti keessa jirru kuni dogoggoraa fi miidhaa nafxanyaan nurraa ga'eedha. Deebifnee birraa baraaramuudhaaf kan nuyi gochuun irra jiru ammumayyuu gootonni lubbuudhaan jiran jiru. Seenaa guddaa kan galmeessaa jiran kan hojjetaa jiran. Garuu ilmaan Oromoo hundi kan isaan hin beekne. Nullee akkuma keenya kanatti kan hin beekne. Rakkoon odeessii jira, rakkoon odeessii garaagaraa fudhachuu dadhabuu jira. Kan hambisuudhaaf utuu lubbuun jiranii waa'een isaanii dookumentarii fiilmiidhaan utuu waraabame. Seenaan isaanii miidiyaa garaagaraa irratti tuumuuf barreeffame. Isaanis utuu lubbuudhaan jiranii waa'ee isaanii kanatti nuuf kaa'anii kun dhaloota ammaa kanarraa baay'ee eegama. Gochuus qabna jedheen yaada godhachuu barbaada. Hedduu bareedaadha. Dhumarratti Oromoon waggaa 100 oliif gabrummaa keessa ture, gabrummaa keessa jira ammallee. Uummanni gabrummaa keessa jiru tokko immoo yeroo hundumaa goota isa barbaachisa. Kun waan gaaffii qabu miti. Kanaaf akkamittiin goota saba keenya keessatti uumama kanaaf kun booda gootota darban irraa dargaggoonni maal baratu? Sababni isaas gootonni bor gootota kan ta'an dargaggootuma. Kanaaf kanarraa maal baratu jettanii yaaddu? Gaaffii gosa dhumaati. Mee kanarratti haasofnee Ibrahim irraa jalqabu irratti haasofnee gaaffii keenya. Okay.
Kanarraa wanti nu barannuuf wanti nurraa eegamu tokko gootuuwwan kalees saba kennaaf lubbuu isaanii dabarsanii kennan waadaa isaan nurra kaa'anii jira. Isaan hamma ta'ellee ta'u wanta guddaa nuuf kennanii jiran. Fakkeenyaaf afaan Oromoo ka dur ittiin dubbatamu maalidhaatiin nama darbisiisu akka kutaa tokkorraa jalqabamee aabaa caadaa jedhamee ittiin baratamu arda qubee generationiif beeytee afaan ifiitiin barreessitee afaan ifiitiin seenaa akka barreessitu akka ittiin barattu godhanii jiranii. Garuu kaayoon isaanii sun galma hin geenye. Kaayoon isaanii sun qajeela galma gahuun yoo Oromiyaan bilisoomtee ifiin bulchite qofa. Kaayoo isaanii keessaa parsantii naga ta'e bakka gahee jira. Ka bakka hin gaheen ammoo guddaan ka dhaloota addaas irraa eegamu jira. Kanaafuu waadaan daayireektilii nurra kaa'ame kan nuti bakkaan gahuu qabna. Dhalooti addaa cimnee gooti bakka hunda keessaa argamuu danda'a. Artistooti Oromoo, barataan Oromoo, qotee bulaan Oromoo, beektooti Oromoo, diqqaa guddaan, dhiiraa dhalaan wal jala dhaabatanii harka tokkoon osoo amantiin, gosaan, naannummaan, lagaan waliin qoonnee kaayoo kaleessaa san bakkaan gahuu qabna jedha. Mee achumaan ergaa dargaggootaaf dabarsitu. Akkuma Ibrahim jedhe kaa dhaloonni ammaa kuni waan yaadu yeroo hunda yaaduu qabutu jira. Seenaan Oromoo har'a gahe, aadaan Oromoo har'a gahe, Oromummaan har'a geesse kuni akkuma laayyootti as hin geenye. Kanaafuu dhaloonni har'aa maal yaaddachuu qaba? Gootonni isaa dhiigaaf lafee isaanii lubbuu isaanii dabarsanii asiin ga'anii gootota isaanii galateeffachuu aarsaa isaan kafalaniif nuti immoo har'a kana taanedhanii galateeffachuun otuma jiru. Garuu immoo waan jaalan itti du'an waan jaalan lubbuu isaanii dabarsanii itti kennan immoo qalbeeffatanii ammas immoo hammam deemuu qabna akka hagam itti fufuu qabna hagam fuulduratti deemuu qabna isa jedhu dhaloonni ammaa itti yaadee amma itti gaafatamummaa gootota darbanirraa ofitti fudhachuu qaba. Kanaafuu maaltu ergaananii dabarsuu fi kaayyoo gootonni irratti wareegamanii fi dhaloonni amma immoo irraa fuudhee fuulduratti adeemuudhaaf of qopheessuu qaba. Waan rakkoo jirus baatee haalumti fe'eeyyuu yoo na mudate kana keessan darba keessan baha nammoo Oromoon abbaa biyyaa hin ta'a jedhee ofirratti murteessuu qaba. Kanaaf immoo dhaloonni haaraan inni amma jiru akkasitti of amansiisee of qopheessuu haamileedhaan dandeettiidhaan barumsaan karaadhuma hundumaanuu akkasitti of qopheessees hojiitti ka'uu qaban jedha ka'ee ergaa kanan dabarsaaf. Galatoomaa marii har'aaf goone kanumatti xumurraa ergaa makiin kanaan xumurraa dhumarratti dargaggoonis walaloo kana dubbiseen sagantaa keenya xumurannaa isin nuuriin dhuftanii marii kana waan gootaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Walaloon koo goonnee jetti. Mirga saba isaatiif kan rasaasa fiige lubbuu otoo qusatiin kan saba isaaf dhiige goonnee kan barnootaaf bahee manatti hin deebine beela'uus dheebotuus diinaaf harkan laanne gootummaadhaan du'uuf boodatti hin deebine goonnee bosonaa kan dhiigee wal'aansan arganne hojii irraa butamee kan badeen argamne eenyuti har'a dhaabatee kan borooleef gaddu ilmaan dhalataniif kan fageessee yaadu eenyu yaadatu na jira garaan gannan taa'u mee na yaadachiisaa eenyu faalakkaa'u kamiin maqaa waamee isa kaman dhiisa eenyuun dura dursee eenyu nan ittaansa lubbuu isaanaaf jedhee kakafalee aarsaa dhaqee tan gaafadha maal ta'a dhaamsisaa
balleessaa isaa malee gaafa nuuf tumamee kaballaan halagaa gaafa isaa gane jireenya isaa dhiisee nuuf du'a dhandhame. Gun maal dubbate dhaamsa maalii dhaame? Ergaan nuuf kaa'e walii wal gaafadhaa. Dhaamsa kana lagaa dabaleen dubbadhaa. Diin abdii kutadhaa. Seenaarraa baradhaa. Qabsaa'aan ni kufa, qabsoon itti fufa. Qabsaa'aan ni kufa, qabsoon itti fufa.